Cina musika guddaa baha Oromiyaadha guyyaa eebbifamaa wallisaaf qabsaawaa gameessa fannishee mul'ata galateeffattuu fi beekamtii laachuuf galma calangootti walagame mee bitaa mirgatti chambaraa hunda keessaa Oke Reza Galatoma Abba Gada Afran Kallo Abdulrazak Ahmad Hassan Ibrahim Shadada Kesemua Tanufah Kawan Kesa Toko Abba Gada Umbatna Guisa Ibsa Itiana Bulca Godina Haramge Baha Toko Ayalau Takala Wadira Parti Badabina Godina Haramge Bahati Itika Fatama Idarsa Parti Badabina Khantan Bagadagyan Ustadana Itika Fatamtu Wadira Adab Turizmi Godina Haramge Bahafi Bisa Sekore Timot Hawa Sukma Bertati Adri Saada Bismeti Galatong Fana Isumot Nufan Kawan Kaisai Akan Matuti Ana Itika Fatama Biro Adab Turizmi Lando Harari Ogo Nasir Mangudot Iliya Hawan Adodri Sike Kesemua Kabaja Lafa Favor Radio Putri Khaisan Imantani Gal Majalango Dunia Sayyid Kabe Sakana Walisa Absawa Hangga Foto Khaisa Tokote Evi Wangota Afurtani Olive Sena Musika Arti Khaisati Bumacha Gamasa Taisa Ture Fandishe Mulata Saganta Bekamtif Galateeffanna Karwatu Kosatu Buddha Kanarratti Nuuf argamtan Bagadagyan Nuuf Kajjanna Bitamil Gatu di Kaisan Chamboda Sena Musika Oromo Kaisati Walliswatni Wana Afran Kallurra Arkaman Wagota Jahatamman Dabran Hojine Jajjabo Hojjatani Kallatti Hundan Jalalaaf Kabaja Olana Sagale Sanitin Warren Gonfatan Hedduu Dhagamna Wallistota Gameeyyi Kanneen lubbuu jiranii fi warreen akhiramanii fi wareegaman hundaa'u Rabbi galata isaanii haa galchuuf jenna har'a sagantaa guddaa kanarratti gaa wal argineeti jirra sagantaa keenya amma jalqabneeti jirra akka seensaaf nu ta'uuf wallisaa Abdusalaam Haji Asbee Shaggooyyee takkaan eegalla hamileedhaan nu simata
guyyaa seena qabeessaa sagantaa beekamtiif koonsartii guddaa wallisaaf qabsaawaa fandishee mul'ata galateeffachuudhaaf gaa arraantana wal agarreetii jirra. Godinni Harargee bahaa bifa kanaan wallistoota isaa jajjabeessaa galateeffachuun nama hojjeteef beekamtii kennuun jalqabuu isaati agarsiisaa kun sadarkaa biyyaatii fi Oromiyaattis Finfinneetti harkaa kan turreessani amma gara godina Harargee bahaattis as bu'ee kunoo yeroo jalqabaatiif wallisaa guddaa seenaa muuziqaa Oromoo keessatti waggoota 40 oliif sirboota hedduu weeddisuudhaan beekamu mi'aa kabajaa fi galata haadhaa wallistoota beekan keessaa tokko kan ta'e fandishee mul'ata. Wallisaa guddaaf qabsaawaa gameessa 50 shubbisatti aanee waa'ee haadhaa kan sirbe fandishee mul'ataati. Gara sagantaa keenyaatti deemnaa itti aanaa bulchaa godina Harargee bahaa obbo Ayyaalaa Taakkalaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Harargee bahaatti itti gaafatamaa ijaarsa damee paartii badhaadhinaa obbo Haftaamuu Tasfaayee akkanumattuu itti gaafatamaa itti aanaa biiroo aadaa fi turizimii naannoo Hararii obbo Naasir Ahmed abbootii gadaa afran qalloof hubbannaa keessummootni kabajaa lafa fagoorraa dhiyoo nu dhuftan baga nagaan dhuftan jenna irra deebinee akka aadaa Oromootti gaa waltajjiin hundinuu hogguu jalqabuu eebaanii kan eegalamu ta'a. Kanaaf abbootiin gadaa afran qalloof hubbannaa gara waltajjii dhufanii sagantaa guddaa kana nuuf eebbisan Abdurazaaq Hassan abbaa gadaa afran qalloo fi akkanumattuu abbaa gadaa hubbannaa Guusaa ibsaadhaa hamileedhaan abbootiin gadaa Oromoo gurguddoon hundaa bara jireenya isaanii keessatti aadaa qofaa miti uummata isaaniitiif rooba baraanuu hojjetanii dadhabaniiti arraba kan ga'an abbaan gadaa afran qalloo Abdurazaaq Ahmed
أكبر كموتي أخا خلصا إبرو شدادي ما أكبر همين قبصورو موخيسة دقما تولانا تايسي وقوة كمالما فرصون دي هداميت ورين مخافلي خلقه فرابولا جن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم بطن يا نراغا يا سينا كبيسا ويا artistoota buleeyyii afran qalloo fi uummanna keessa dhalatan akka Harargeetti jechuudha beekumtii isaanii kennuudhaaf ijoolleen ulee bulchiinsaa harkaa qabdu jechuunis mootonni keenya sadarkaa godinaatti jiru akkasuma sadarkaa walitti jiru if keessa deebi'anii yaadachuudhaan fandisheerraa eegaluu isaaniitiif hedduu haa galatoomanii guyyaan kun egaa barrilleen bara haarayaa rabbiin bara gannaa bara yeroo horofaa bacaqii gannaa dabarsee booqaa birraa daraaraa dhooyetti baga rabbiin isiniin ga'e jechuun barbaada. Kanatti aansee fandisheen osootiin gama baqiyyaan kunne fandisheen amata 32 irraa tapha tokko tapha hedduu osoo taphatu tapha tokko jee jechuudha. Taphni suni maali? Bilisummaa yaa bilisummaa lubbuu goota meeqaatiin dhuftee hin deebitu gabrummaa jee jechuudha. Har'ammoo akki jennu misooma yaa misooma misooma yaa misooma miskiinummaan baddee hin deebitu nutti ammaa jenne jechuudha. Kanaafuu rabbiin bara hunda nu jiraachisee tagama isaallee du'a gama isaallee kanuma du'uun haqaa uumuun dhalachuunis haqaa rabbi urmii isin haa dheeressu. Duuma gama saatu irra du'aa utume kadulloomee amata dhibbaallee rabbi umrii isaa xiqqeessee gabrummaa badduu keessa turre akka badhaadhina kana fal'aanaa miti gartee baaldiin abbuuqannutti rabbi urmii nu haa dheeressu. Nuti hamti namatti yaadnu warraamtu nutti yaadu rabbi sammuu isaa nurraa haa qabu. Akka maletti nutti gartee yaadu sammuu isaa rabbi nurraa haa qabu. Akka malee nuti deemus miila isaa nurraa haa qabu. Akka malee nuti dubbatus arraba isaa nurraa haa qabu. Aboo akka maletti isin laalus ija isaa rabbiin isaa haa basheessu. Nuti biyyi teenya nagaya barbaadna. Biyyi teenya nagaya barbaadna. Hawaasni keenya nagaya barbaada. Itoophiyaan teenya nagaya barbaaddi. Waan dagaa keenya nu beeroo isaa rabbiin kaallamta kana nurraa haa qabu. Aboo isii tana amin jaa. Wayyaa rabbii nagayni kun yoo nagayni jiraachuu baate lammiitti jala nageessanii yoo nagayni jiraachuu baate jaartii fuutanii namuu jaartii hoggaa ga'e fuudhuu dhufe jaartii fuutanii ilmoo irraa harkattanii dhungachuu hin dandeessanii jechuudha yoo nagayni jiraachuu baate naga keenya rabbi nu haa waasu kan nageenya keenya bocolu nurraa haa qabu aboo quufa rabbi nutti gataadhiif nama miskiinummaa qabu jaartiillee nu qofaltuuni aboo miskiinummaa nu naati miskiinummaa rabbi nu naati ani jee rabbii naatu walaa zaalika bihaqqi subhaana rabbika وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجوتني الحمد لله. أني الرواني جون به مالي يوجدن مجهرات لين من يورمو خارج كيف يساو هيوتا إسا إيقومتو إيادت الرمو جيرونان يادتشو وانبتو تنافو ورا فندق الدشو مرة إيقالي هيو إسا osoo jiruu isa yaadatu rabbi sinaa godhu osoo jiruuti namni kan nama yaadatu hayyuu baay'een nu keessa jira qabsaawaa baay'een nu keessa jira eega inni du'ee fi galii sangaa fidu bu'aan qabu osoo jiranuu nama isaa yaadachuun
dirqama keenya jechuudha. Kanaafuu waan gaarii yaaddan gaarii rabbi isin yaa yaadu. Hamtuu rabbi isin irraa haa qabu. Wayyaaleenis ta'olii tana soosuu miilma nu balleessitii yoo feene lafatti reddannaa rabbi si haa balleessu. Rabbi si haa balleessu. Gayrii arma gadi sossootus gayrii maal jetti Oromoon hoggaa galakaati. Kararra baatii gadi miti. Hoggumaan irra yaanaan sodaatiin rabbi nurraa haa qabu immoo. Maqaa nu balleessitii rabbi nurraa haa qabu. Hamtuu nurraa haa qabu. Khayrii nuunaa fedhu. Gadaan keenya quufu. Qotataa irfiin nagee. Elemtuu gaadiin nagee. وعلى ذلك قال سبحان ربك سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله. Obboleessi biyya reefu wayii jee aangooti yemmuu narraa mure namni aangoo ifii irratti hin lolle nama amin barreessaa gamtaa abbootii gadaa Oromiyaati gama kaaniinis. Ulfaadha. Ilmi bahokka yuni dogoggoraa abbaan barsiisaa sirreessaati kan deemu abbaan gadaa Afran Qalloo akkanumattuu barreessaan gumii abbootii gadaa Oromiyaadha Abdurazaaq Ahmad Hassan Ibro Shataadha loof kolchaa jeeti jira hamileedhaan naa galateeffadha. Keessummoota kanaan baga nagayaan nuu dhuftan sagantaa guddoo artistoota keenya eega akhira mamboota osoo tahin osoo lubbuun jirru galateeffanne jechuudhaan gaa biiroon waajjirri aadaaf turizimii godina Harargee bahaa oolmaa artistoota keenyaa hin dagannu dhaadannoo jedhuun har'a fannishee mul'ataa hojiilee aartiidhaa waggoota 40 oliif hojjeteef alla bagan jechuudhaaf sagantaa kana qopheesseetii jira. Itti gaafatamtoonni waajjira aadaaf turizimii godina Harargee bahaa addee Sa'adaa Ibrahim gara waltajjiitti dhufanii keessummootaan baga nagayaan dhuftannuu jechuudhaan akkanumattuu keessummaa kabajaa guyyaa har'aan kanaa gara waltajjii dhufanii haasa'uu baliisaa akka nuu godhaniif kan afeeran ta'a jechuudha. Hamileen itti xiqqaata. Bara kana keessatti hooggantoota jajjaboo dubartoota biyyaaf sabaaf hojjetan argachuu kan dandeenye isaan keessaa takka addee Sa'adaadha. Hallamamee gannaan. Salaam alaikum. Akkam bultan. Tole. Uummata Oromoo uumaa fi uumee qabeenyi uummanni Oromoo qabu keessaa tokko akka ta'e ni beekama. Akkuma hayyoonni artiidhaa yookiin hayyoonni afaanii jedhanitti artiin beekumsa, artiin ogummaadha, artiin kalaqa, artiin dandeettii addaati, humna addaati jedhaniiti artiidhaaf hiika garaagaraa kennanii. Kun akkuma jiru wallisaan keenya yookiin artistiin keenya beekamaan Fantishee Mul'ataa kana ka'umsa godhachuudhaan kana bu'uura godhachuudhaan qabeenya uumaa fi uumamaan duudhaadhaan aadaadhaan uummanni Oromoo qabu kanatti fayyadamuudhaan kana bu'uura godhachuudhaan saba isaatiif uummata isaatiif qe'ee isaa bira butee Oromoo maraaf waggaa 41 oliif halkanii fi guyyaa dandeettii uumaa rabbiin kenneef sagalee hafuura jaalalaa kiloolee qabuun uummata isaatiif hojjechaa turee jira jechuudha. Kanaaf artistii kana fuula keessan dura dhaabbadhee galatoonfachuudhaan barbaada waan ta'eef galata guddaatu mala. Akkuma beekamu artistiin Fantishee Mul'ataa uummata isaatiif yeroo hawaasni isaa yookiin qomoonsaa rakkoo cunqursaa dinagdee hawaasummaa siyaasaa garaagaraa keessa turanitti rakkoo waanjoon gabrummaa hawaasa isaa jala gaafatu waa'ee gabrummaa sagalee isaa bareedaa kiloolee sanii sirbuudhaan uummata isaa qabsiisuu keessatti dammaqee hawaasni isaa akka dammaqu taasisuu keessatti akkuma artiin
fedhii ofiitii fi dantaa uummata isaatii fi saba isaan karaa ittiin ibsatan keessaa tokko ta'etti inni soofummaa rabbiin kenneef kana bu'uura godhachuudhaan gaafa uummanni isaa rakkoo garaagaraa keessa jiru, hacuucaa keessa jiru, waa'ee bilisummaa, waa'ee gabrummaa, sirboota garaagaraa akkuma reefu kabajamaan abbaan gadaa keenya haase sirbaa turee jira jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in gaafa tokkummaan uummata Oromoo barbaachiftu immoo dhimma tokkummaa uummata Oromoo tokkoomsuu irratti sagalee isaatiin sirbee ergaa gurguddoo fi jajjabaa uummata Oromoo kanaaf nama dabarsaa turee fi nama seena qabeessaa fi hangafa artistootaa margi hiriiruudhaan hojiilee garaagaraa hojjechaa nama turee fi baantii biiftuu ganamaa keessattis miseensa ta'ee hirmaachuurraa eegalee hanga ammaan tan miseensa baantii afran qalloo godina keenya keessatti hirmaachuudhaan hojiiwwan gurguddaa fi babal'aa hojjechuu keessatti beekama. Kana qofa osoo hin ta'in waa'ee haadhaa akkuma reefu kabajamaa gaazexeessaan keenya Juhaar kaasanitti addunyaa kanarraa namni rabbii gaditti jaalatayyuu jiraate haadha. Sagalee isaa bareedduu saniin hafuura jaalalaa sanii kabaja haati qabdu ol qabee addunyaadhaaf dhala namaatiif kan agarsiise dararaa haati ji'a 9 garaa baadhachuurraa eegalee ciniinsuurraa eegalee hanga guddisuutti dirqama isiirra jiru bahachuun cinatti haqa haadhaa dubbatanii fixuun dandeenyaa yoo ta'u je'ee weellisaan yeroo lammaffaatiif 50tti aanee waa'ee haadhaa sagalee dhageessise weellisaa kana jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in uummanni Oromoo gabrummaa jala ture keessaa bahee injifannoo gaafa argatu afaan guuttatee badhaadhina gaafa namni badhaadhina jechuun dandeenye obboleessa isaa ilma abbaa gadaa dooktara jaalalaa jechuudhaan kabajamoo muummee keenya nooleetii addunyaa namni sirba duraa haaseta duraa gadhiisee isa jechuu kanaaf galata guddaatu malaa. Osoo nuuf hin galin isaaf galee namoonni yaadateetu kan dhaabbatee konfidensiidhaan ofitti amantummaadhaan madirakoota harkate hundatti muummee mataa ol qabatee badhaadhinni biyya keenya bira kutee fakkeenya addunyaa fi Afrikaa taatee ni bulchita kan jiru walaloo san keessa waan hedduutu jira waan ta'eef nama sirbaa ture. Kanaaf sirni galateeffannaa kun koonsartii miidhagaa fi bareedaa ta'e kana keessatti waajjirri aadaa fi turizimii, waajjira bulchiinsaatii fi waajjira paartii badhaadhinaa godina Harargee bahaa waliin ta'uudhaan kan qophaa'e waan ta'eef isin hundinuu baga nagaan dhuftan irra deebiidhaan anaa dhufu isiniin jecha sagantaan kun akkanatti akka milkaa'u galma bareedaa kana nuu kennuudhaan meeshaalee muuziqaa garaagaraatis itti dabalee nuu kennuudhaan biiroon aadaa fi turizimii naannoo Hararii akkasumas sagantaa kana fakkaatu bifa bilchina qabuu fi miidhagaa qabu kanaan akka kabajamu gaggeeffamu taasisuu keessatti waajjirri paartii bulchiinsi godina Harargee bahaa gahee leencaa warra taphachaa ture waan ta'eef asumaan galatoomaa ulfaadhaa jechaanii itti aansuudhaan keessumaa kabajaa guyyaa irraantanaa obbo Ayyaalew Taakkalaa itti aanaa bulchaa godina keenya yookiin onaa afran qalloo fi hubannaa kan ta'an gamana bahuudhaan ergaa gabaabaa fi sagantaa saaxiinsaa nuu gaggeessuudhaan keessummaa itti aanu kan nu afeeraniin afeera kabajaan naasimadha. Nagaa bultanii, abaan bultanii, nageenyi badhaadhaa. Nageenyi badhaadhaa jedhe. Akkana jedhaa galma kana keessa nageenyi badhaadhaa yoo jettan adawwii meeqa cama jechuudha. Akkasiin tole
kabajamoo obbo Habtaamuu Tasfaayee waajjira paartii badhaadhina damee godina Harargee Bahaatti gaafatamaa ijaarsaa, kabajamoo obbo Naasir Ahmad itti aanaa biiroo aadaa fi turizimii naannoo Hararii, akkasumas kabajamoo obbo Abdulrazaaq Ahmad Ibiroo Shaxaa abbaa gadaa Arfan Qalloo fi itti aanaa barreessaa gumii abbootii gadaa Oromiyaa, kabajamoo obbo Gugsaa Ibsaa abbaa gadaa Umbannaa, kabajamtoota hooggansa godinaa, hooggansa aanaa, jaarmiyaalee, keessummoota sagantaa kanarratti argamtan hunda keessanuu, akkasumas kabajamtuu Aadde Saadaa itti gaafatamtuu aadaa fi turizimii waajjira godina Harargee Bahaa, kabajamoo obbo Fandishee Mul'ataa qabsaa'aa fi aartii gameessi Oromoo ona Arfan Qalloo fi Umbannaa, akkasumas Oromoo guutuu Oromiyaa fi Itoophiyaa biyya alaa jiranii fi qabsaa'aa yeroo dheeraa waggaa 40 qabsaa'ee guyyaa har'aa kan sirna beekamtii fi galateeffannaa akkasumas konsortii bareedaa guyyaa addaa kanaan baga ittiin singee baga nagaan dhuftanii isallee lubbuun jiraattee baga guyyaa kana geesse kanneen jedhuun qabaa galatoomaa ulfaadhaa. Akkuma beekamu aartiin qabeenya, aartiin barnoota, aartiin qaanqee qabsoo bilisummaa fi qabsoo misoomaa, aartiin qabsoo qaroominaa agarsiiftuu kallattii nageenyaa, agarsiiftuu kallattii tokkummaa, agarsiiftuu kallattii ijaarsa sirnaa fi ijaarsa biyyaa. Aartii gaafa kaafnu waa hundaan kaasuu ni dandeenya. Misooma keessatti, nageenya keessatti, siyaasa keessatti, tokkummaa ijaaruu keessatti, sirna ijaaruuf utubuu keessatti aartiin iddoo olaanaa qaba. Guyyaa har'aa kan qabsaa'aan keenyi aartist Fandishee Mul'ataa bara 1975 irraa kaasee qabsoo bilisummaa, qabsoo tokkummaa, qabsoo diddaa gabrummaa, qabsoo kallattii biyyi kun ittiin ijaaramu garaagaraa jaalleewwansaa, waahilawwansaa gurmiidhaanis dhuunfaadhaanis nama gaggeessaa ture. Aartist Fandisheen Oromoof jiraata, Itoophiyaaf jiraata, uummata waliigala biyya keessaa biyya alaaf jiraata. Gaafa lubbuun jiran wal cinaa dhaabbachuun, gaafa lubbuun jiran wal faarsuun, wal jajjabeessuun, wal cimsuun aadaa uummata keenyaa, duudhaa uummata Oromooti. Aartist Fandisheenis kana lallabaa ture, kana dubbachaa ture. Tokkummaa gaafa jedhee weellis qarshii argachuu qofaaf miti, maallaqa argachuuf qofaaf miti, ofiif jiraachuu qofaaf miti. Uummanni isaa biyya keessa biyya alaa tokko ta'ee cunqursaa isarra ture sirna sana keessatti tokkummaadhaan akka qolachuu qabu, ijaaramee akka ofirraa ittisuu qabu, misoomaa cimoo akka qabu, dinagdeen cimoo akka qabu, namni tokkummaa qabaatu, namni tokko ta'ee tarkaanfatu tabbanni hin baane hin jiru, rakkoo inni keessa hin dabarre hin jiru, rakkoo inni furreesse hin jiru. Kanaaf sirbe jirti, kanaaf akeeke jirti. Sirnoota kaleessaa keessattis sirni sun akka sirnatu, sirni sun sirna walqixxummaa kan uumu osoo hin tahiin sirna jibbinsaa, sirna dhiibbaa kan uumu waan ta'eef sirna kana akka sirratti Oromoon akka cimsu, sabni Itoophiyaa akka cimsu, tokkummaan jaalalli akka dhufu aartii isaa keessatti akeekan. Qabsaa'onni isa wajjin qabsaa'aa turanii har'a lubbuun hin jirre
kan akka Dooktara Kabajaa Artist Alii Birraa, artistoonni Oromiyaa keessa jiran hundi isaaniitu tokko ta'anii kan lixa Oromiyaa jiru, kaaba Oromiyaa jiru, baha Oromiyaa jiru, kibba Oromiyaa jiru iddoo tokkotti dhufanii akka qabsaa'aniifis artistii fi qabsaa'aan gameessi kun Fandishee Mul'ataa gahee olaanaa taphachaa ture jira. Gahee dhaloonni bara baraa yaadachaa, seenaan bara baraa yaadachaa taphachaa dhufee jira. Gaafa fincila diddaa gabrummaa keessatti sirna wayyaanee kuffiisuu keessattis gahee olaanaa taphachaa dhufee jira. Irra caalaatti immoo qabsoo kaleessaatiif kan firii ta'e har'a biyya Itoophiyaa kan tokko godhee kan deemaa jiru paartiin badhaadhinaa mootummaan jijjiiramaa hundaa'u keessatti yeroo namni iddoo nama dhaabbatu keessattis Dooktara Kabajaa jedhee kan saaqe kan sirbe qabsaa'aa fi artistii Fandishee Mul'ataa, Dooktara Kabajaa, Dooktara Jaalalaa Abiyyi Ahmad jedhee kan sirbe isa waan ta'eef akka bulchiinsa godina Harargee Bahaattis galataa fi ulfinaa fi beekamtii hin dagatan, beekamtii bara baraan yaadan, seenaan isa yaadan fuuldura keessan dura dhaabbadhee maqaa uummata godina Harargee Bahaatiin galatoonni ulfaadhu lubbuu dheeranni jechuun hin barbaadaa jechuudha. Beekamtiin kun galateeffannaan kun akkanumatti osoo hin ta'in umurii isaa hafte keessatti hanga rabbiin isa jiraachise keessatti kanaa olitti dhaloota akka baasu, kanaa olitti namaa isa bakka bu'u akka horatu qabsoon keenyi ni eegalle malee ganaa qabsoon misoomaa, qabsoon guddinaa, qabsoon biyya ijaaruu, sirna ijaaruu kan saba hundaaf akkuma duudhaa Oromoo hammataa fi Oromoon biyya ijaaru kan dhaloota dhufu ijaaru ittiin horatu kanaa olitti namoota inni horate akka dhuunfaattis akka gareettis kan isa yaadachaa hafan isatu asiin nu gahe akka jedhanii qabsaa'aa fi artiin keenyi jaallatamaan sagalee kiilolee qabu. Hanga ammaatti sagaleen isaa kiilolee taatee kan duukaa jiran uumuu akka qabu nama akkasaa nama isaa olii uumuu akka qabu isaaf illee asumaan carraa gaarii isaaf hawwaa adaraa jechuun hin barbaadne. Nutis gaafa beekamtii kana kenne waan walii goonu kun maallaqni xiqqaa walii goonu kun ni darba. Kan hin dabarre garuu maqaa seena. Namni kun yookiin artiin keenyi kun ofiif hin jiraata. Biyya isaas jiraata. Uummata isaas jiraata. Biyyi kun akka tokko taatee deemtuu fi misoomaan sirna dimokiraasiidhaan ijaarsa biyyaatiin akka guddatu, akka ceetu, akka tarkaanfatu hanga sa'aatii kanaatti qabsaa'aa jira. Fandisheen sagantaa adda addaa ni uffata. Sagantaa eebba piroojeektii haa jennu, sagantaa xixiqqaa haa jennu, halkanis deemee guyyaa deemee nama raawwachaa jira. Mufii tokko malee dadhabe hifadhe osoo hin jedhiin ergaa isaa kallattii adda addaatiin ergaa misoomaa, ergaa nagaa, ergaa tokkummaa dabarsaa jira. Kanaaf hundeeffama paartii badhaadhinaa keessattis qabsaa'aan keenya, aartiin keenya kan kaleessa barbaannu, kan kaleessa qabsoone har'a arganne jechuudhaan Dooktara Kabajaa, Dooktara Jaalalaa jedhee sirbaa ture. Inni kun akka godina Harargee Bahaatti nageenya keessatti iddoo olaanaa fidee jira. Nageenya buusuu, tokkummaa ijaaruu godinni keenya, hawaasni godina keenya keessa jiru hundi isaatu tokko ta'ee qabsoo nagaa, qabsoo sirrii akka qabsaa'u, ijaarsa irratti kan xiyyeeffate akka qabsaa'u godhaa dhufee jira.
Nageenya keessatti qofa osoo hin ta'in misooma keessatti illee sagaleen isaa kun iddoo olaanaa qabaachaa ture. Qabeenya uumamaa keessatti, misooma qamadii keessatti, eegota piroojeektii adda addaa eeggifnu keessatti ijaarsa guddaa, tokkummaa, injifannoo gara fuulduraatti abdii fi hojiiwwan gaggaarii akka hojjennu taasisee jira. Kanaaf bara 1975 irraa kaasee hanga bara 2017 amma jirru kanatti qabsaa'aan keenya aartistiin beekamaan jaallatamaan sagalee kiiloolee qabu Fandishee Mul'ataa baddaa gammoojjii magaala godina Harargee keessa jiru keessatti gahee isaanii bahaa turaniiru. Ammas itti fufuun qabsoon ittuma fufti waan ta'eef itti fufnee biyya keenya waliin ijaaruun nageenya biyya keenya waliin buusuun akka godina keenyaattis aanota qabnu kana keessa hunda keessatti nageenya halkanii guyyaa akka mirkanaa'ee gahee isaa sagalee isaatiin akka bahuu qabu isaaf illee kan hin dhaabu jechuudha. Dhaloonni dhufuus isarraa waa barachuun barbaachisaadha. Wantoota gurguddoon lama baran tokko obsa qabaachuu barbaada. Fandishee irraa kan baran obsa qabaachuu, obsaan waa hojjechuu, akkasumallee aartii keessatti chaalenjii garaa garaa jira. Abdii kutachuu dhabuu, ittuma cichanii qabsoo gaggeessuu aartii kanarraa kan barannu ta'uu isaa. Kanaaf warri lafaa kaatanis ijoolleen gara fuulduraa isarraa baratanii waraabbatanii hayyoonni keenyis osoo inni lubbuun jiru adeemsa qabsoo walqaxaa fi adeemsa qabsoo karaa nagaa irraa barreessuu akka qabdan, irraa waraabuu akka qabdan. Hoggansi keenya kallattiin jirrus kana deeggaruu akka qabnu wantoota kana lamaan kan nu barsiise ta'uusaa artistii kanaaf yaada kennuu barbaada. Kanarra dhaabbannee waan aartii keenya malu deeggarsa gochuun, cinaa dhaabbachuun sadarkaa godinaattis, sadarkaa aanaattis, abbootiin qabeenyaas, beektonni keenyis gochuun nurra jiraataa kan jedhe isiniif dhaamaa. Aartii keenyas uummanni gasi cinaa jira, uummanni keenya si wajjin jira. Kanaa olitti akkatti jiraachuu dandeessu. Jireenya keessatti, hawaasummaa keessatti akkatti jiraachuu dandeessu uummanni Oromoo bahaa, Oromoo lixaa, Oromoo hundaatu si wajjin jira waan ta'eef beekamtiin akka sii kennin beekamtii cululuqaa, beekamtii hegeree, beekamtii dhalootaaf ta'u waan ta'eef akka godina Harargee bahaatti beekamtii galateeffannaa guddaa siif qabnaa, beekamtii nagaa ka gammachuu ka haadha warraa kee wajjinii bultanii waliin gammadanii jiraattan siifaa ta'uu kan hin jedhuun hawwaa akka dhuunfaattis akka mootummaattis si cinaa jirraa. Gara fuulduraatti deemi malee gara boodaatti akka hin deebine atuu ni qabda waan ta'eef kana si dhaamuu fi kanaaf aanonni keenya abbootiin qabeenyaa dhuguma dubbachuuf guyyaa har'aa kan asitti hirmaatan gahee keessan aartii keenyaa waan kiishaa qabnu, waan manaa qabnu ni dabarti waan ta'eef cinaa dhaabbachuu, waan bareedaatiin cinaa dhaabbachuu akka qabdan jireenya isaa fuula duraatiif hanga ammaatti ofiif jiraanne waan ta'eef sagalee baasu yookiin immoo muuziqaa hojjetu gurguratee dhuunfaasaaf hin oolfanne waan ta'eef kanaaf cinaa akka dhaabbannu isinii dhaamaa biiroon aadaa fi turizimii hambaa naannoo Harariis guyyaa kana sagantaa kana kabajanii nu biratti argamu. Fandishee jechuun kan godina Harargee bahaa qofa miti kan Itoophiyaa tasaba hundaati. Isinis carraa argattanii
akka deeggartan akka cinaa dhaabbattan isiniin jedhaa. Isaanis asitti dhufanii sagalee isaanii tole. Kanaaf akka bulchiinsa godina Harargee Bahaa seektaroota keenya kan hirmaachise qarshii 350 obbo Faldisheetiif akka ooluu qabu asumaaniin waadaa galaa. Isa kanas yeroo gabaabduu keessatti walitti qabnee goona waante aanonni keenyas dhuguma dubbachuuf qaamonni as jirtan hundi keessanuu qabsaa'aa keenya kana cinaa dhaabbadhaa. Har'a yoo waliin taane yoom waliin taane kan jedhu sana giddu galeessa godhannee yoo isa dhaabne yoo isa jiraachifne gaariidha kan hin jedhu qabaa. Kanaaf itti aanaan biiroo aadaa fi hambaa naannoo Hararii obbo Naasiris as bahanii haasoo godhanii achumaanis akka qabsaa'aa keenya artistii keenya kanaatiif waa jedhanii asumaan isin gaafadha. Harkaan as madda. Kabajamaa obbo Ayyaaloo Taakkalee itti gaafatamaa itti aanaa godina Harargee Bahaa, kabajamtoota abbootii gadaa afran qalloo fi hubannaa, Abdurazaaq jaalatamaa fi kabajamaa abbaa gadaa, akkasuma abbaa gadaa hubannaa kabajamaa ulfaataa waltajjii kabajamaa ulfaataa kanarratti nu argamtan hunda keessanuu baay'ee isin jaalannaa. Kabajaa kennu dhaloota dhufuuf abdii kennu. Isa kana yaadachuun har'a waan guddaadha. Namni osoo jiruu wal yaadate. Eega walii boonuu miti, walii booyuu miti. Hangaftoonni keenya qabsoo keessattis akkuma itti aanaa godina Harargee Bahaa dubbata. Qabsoo keessattis aadaa keessattis seenaa keessattis hangafummaan keenya guddaadha. Yoo kan laaltan taate akkuma jaalawwan dura kaasanii turanitti artistoonni keenya sirbuu qofa osoo hin ta'in fagoollee warraa keenya fagootti maal akka ta'uu qabu warraa keenya yoo kan laaltan taate akkuma reefu jedhametti Dr. Abiy Ahmad Dr. Jaalalaa Abiy Ahmad jedhee yeroo inni sirbu ilaalchi yeroo san ture ilaaluun barbaachisaadha. Haala yeroo san ture ilaaluun barbaachisaadha. Akeekuu dhabu. Akkasuma adda maashoon isii as keessa jiraatte badhaadhina keenyeetti. Akkasuma akkasiin wanni kun waa akeekuu barsiisa. Sirba qofaa miti waa akeekuu fuula duratti badhaadhina keenya. Kanaaf an artistoonni keenya sirba qofa osoo hin ta'in akeekuu fuulduree keenyaati waan duusanis qabannee deemuu barbaachisaadha. Artist Fandishee Mul'ataa yeroo biiroo kiyya kana dhufee galma na gaafate. Maaliin kafalaan hanqi galma kana? Galma kana maqaan eenyuun jennu? Galma Calanqooti. Duba qabsoo keetiin dhufe siif kafalla malee akkamitti kafaltaan jennu? Kanaaf seena qaba jechuudha. Galmi kan jaara isa osoo qabsoon godhamu baatte galmi kun ijaaramu afran qallooti. Galmi kun naannoo Harargee keessatti naannoo Hararii keessatti malee galma guddaa afran qallooti. Galma Calanqooti. Kan akkasitti barbaachisaa. Takkaa galmi kun keenya kan naannoo Hararii kun jenneen beeku. Kun akkasitti beekamuu qaba. Ani Adda Saadaa Ibrahim umri dheerachuun hin barbaada. Namni abbaa yaadachuun hangafa yaadachuun seenaa guddaadha. Hundi nama yaadatu. Kan wal xiqqeessuuf numa, kan wal guddisuuf numa, kan wal kabajaa walii kennuuf numa, kan kabajaa wal dhorkuuf numa. Hanga irraa deemuun keenya nafu. Du'aa fi aangoo irraa bu'uun hin nafu. Garuu seenaa tokko hojjetanii yoo aangoo kanarraa bu'uuti seenaa qabu. Hangafa yaadachuun barsiifte har'a Adda Saadaa. Kanaaf nulleen hangafa yaadachuudhaaf karaa qabachuudha qaba. Hangafa yaadachuun dhaloota jiru abdii kennu.
hangafa xiqqeessuun dhaloota dhufaa jiru kana abdii kutachiisuun wanni hangafa deeggaruuf kan wanni hangafa yaadannuuf kan kanaaf kabajamoo fandishee mul'ataa maallaqa qofaa miti lubbuunis si cinaa jirre jechuun barbaada. Wanni si hin taane takka tattaafuu jirtu jechuun barbaada. Kanaaf galatoomaadhaa ani waan guddaadhaan isinirraa bare waan guddaa isinirraa arge kanaaf kabajaa walii kennuun yeroo hunda Oromoo fuula duratti nu tarkaanfachiisa malee Oromoo fuula boodatti deebisu. Oromoon namaaf xiqqeessitee beektu walis xiqqeessitee beektu. Takkaa nama xiqqeessinee beektu. Takkaa nama ol taanee beektu namaan qixxaannaa malee qabsoon namaan qixxaannaa waan jalaa miti. Hanga ammaatti qabsoon nuti gaggeessine namaan qixxaannaa malee nama ol taanee beektu. Kanaaf hangafummaan keenya kan abbaadha. Biyya kun tanaaf gaafa Oromoon garaan goo dhufe jijjiirama fide. Kanaaf akkuma reefu kaa'ee amma booda bahaanis dhihaanis markabninis dhufaa jira quba qabdaniini wanni tokko walitti deebisu hin jiru. Waan gara bahaatiin dhufe numa warra bahaatii yaadisanii. Lolaanis tolaanis deebii qaba. Kanaaf kun abdii guddaa qabna ararte abaartuu dhabdu lolaniis. Kanaaf waan bahaa dhufe shakkii tokko hin qabnu markabni ni seena jennee jala murree qonni akkasitti qabsoo godhuu qabna. Galatoomaa fi jaaladha. Artistoota keenya galatoonfachuu fi badhaasuu miti. Hidhatti dhaqanii gaafachuun akka jabaa ture. Akkasimi fandishee silaarra mana hidhaatti barbaadna ture arra garuu galma calanqootti bu'aa dadhabbiisaa waggoota 40 oliif hojii hojjeteef alla magan jechuun ni barbaadne jedhaniitiyaa arrarra dhaabbataniiti jiran dhiyoo tana reediyoo irratti fandishee hojii xiqqoo turtii godheetiin ture bara doktara kabajaa muummee ministeera federaatiif weellisu muummee ministeeraa qabsoorra turan gara masaraa mootummaan seenne akka seenu manaa maaniin arkee dubbii tana namni hundi dhaga'uu qaba jeetiin gara sirbaatti jijjiiree naajjee naa galatoonfadhaan weellisaa qofaa miti fandisheen raayituudha jechuu ni dandeenya jechuudha. Jireenya isaa guutuu qabsoo fi aartiidhaan dabarsee gaa amma booda jireenya itti aanu jiraachuudhaaf arra booda gaa alla magan waan nu daleeydeef qopha galatoo ijaabeeti jira. Akkana jechuun aartii keessaa baha jechuu miti. Badhaasa fudhattee galatoonfattee teessee jiraattaa jennaan sirboota aadaatii fi misoomaa sirboota nageenyaa dhaloota dhufu ceesisu godinoota Harargeetti hojiilee hawaasa keessa jajjaboo jiru kan weeddifamuu fi qabu hedduu jira. jechuudhaan qophaa'ee natti himeeti jira. Itti aansuudhaan baandilee gurguddoo keessa hojjeteeti jira. Fandisheen keessattuu baandilee gurguddoo inni hojjete keessaa tokko Goha Misraaq baandii jedhamudha. Kun immoo baandii raayyaa ittisa biyyaa isa arraantanaati jechuudha. Wallisaa guddaan miseensa keenya ture Khadur wallisaa arra beekamtii kennamuuf waan ta'eef hinafnu jechuudhaan raayyaan ittisa biyyaa ajaja bahaagaa wallisaa fi orkeestiraa lama gamana nuuf ergeetii jira. Wallistoota kana keessaa tokko amma gara waltajjiitti baasnee kan wallisisnu ta'a. Abdiisaa Gabbii.
gosa sodaatamanii kayyattuu raananii afaan raananii kan shanee raananii mee hamina jiru randagamaa motorii baajii baqaqsuu kooti randagamaa motorii baajii baqaqsuu kooti shiriyattuu dadhabe eegudaanuu kooti shiriyoo dhugaa mootee waan uumamti malee yoo xiqqoo turtee malee bahee daggalan jira dhugaa barbaachisan jira dhugaa barbaachisan jira laggasaa wagii yaada kee koo harka see kodhaa yaada kee koo harka see kodhaa laggasaa wagii yaada kee koo harka see kodhaa kan si nyaatee tureetu nadii gammadaa yaada dii koo harka see kodhaa yaada dii koo harka see kodhaa nadii gammadaa yaada dii koo harka see kodhaa kan si galaafate yattu tolaan fadhe bitee tolleen taane malee osoo akka namaa silaa kaatabanne uumaan rabbii keenya sirnaaf gadaa qabna heeraaf seeraan bula hamtuun boone malee fooyyaane malee habaay'ee bakshaloon hin eegu abuutuu fi kamarrachiisa abuutuu akkanatti seete habaay'ee qabsaa ta'uuni abuuko ana bulaniiti habaay'ee qorra dhuganiiti habaay'ee bishingaa ta'uuni abuuko qorree baala baase abuuko ambara na beeku habaay'ee maasitti na taase fuuni soote bee waliin atabanu hargee maa
dhalatanii kan guddatan godina Harargee Bahaa aanaa Gurawatti lafa qabsoo maandisummaa uummata Oromoo keessatti eegalamte aanaa Gurawaa bara 1953 abbaa isaanii obbo Muhammad Usman Aliitii fi harmee isaanii adde Moominaa Aliirraa dhalatanii achumatti kan guddatanii gara sirbaatti dhufuudhaaf wanni ka'umsa guddaa isaaniif tahe abbaan isaanii riidiyoo xiqqoo takka qaba. Riidiyoo tanaanii sagantaa afaan gaallaa yookaan afaan Oromoo Moqaadishoo irraa dabartu. Dubbii gaallaa gisee jaan Sheebakrii Sheemaa Marrashaat akka jee Rabbi Raamat haa godhuuf Dr. Sheemaa Marrashaat warri gaazexeessitoota gaallaa jennee dabarsinaa jennaan dabarsaa jee akkasuma jaa seenaa qaba waan ta'eef malee arrabaa fi miti. Achirraa dabartu tan baatii sagal gara baatee tan kurnee isaatti cinqii garte hadhaa lubbuu habbuuqate hulaa du'aa tarkaanfatte cimimmuudhaan affeelamte nadeesse ayyoon waadamte sirba ja'utu fandishee mul'ata gara sirbaatti akka inni dhufu taasise. Achihi harmee anis siifin sirbaa jee guyyaa tokko. Sirba san waan jee gochaan raawwate sirbee fiitii sirba isaa lammaffaa keessatti kaaseta lammaffaatti sirba aayyoo gudee san gudishaayaa tiruu san jedhe fandisheen hawwisoo gabareemaa barirraa gara hawwisoo biiftuutti hawwisoo goobaa misraaq irraa gara hawwisoo leenjii ministeera aadaa fi turizimitti seenee qabxii olaanaa fide. Kana dura jalqaba bara 1972 guyyaa maskaram lama fandishee mul'ataa sagalee kiloleedhaan araddatti hawwisoo namoota filaman keessaa hangafa ta'ee filan. Carraa kanaanii leenjii seenee waggaa lamaaf eega leenjii qabxii olaanaa fide qarshii 197 qaxaramee hanga bara 1983 hojiilee hedduu hojjete. Haala koofsaan isin beeytan jechuudha. Achiin waan jechaan jee gochaan dhugoomse
Ayyoo gudee ayyoo ayyaa baroota dheeraa jireenya kiyyaa na erga ramtee halkanii guyyaa galanni kan kee galchuu dhiisi an himee fixu wahiin dandayaa. Jecha sagalee kiloolee saniin garaa nama raasee kurneessaa ba'aatu duwidda dabarfattee maddeen harma keetii natti dhiyansite dhiiga dhamaa kootii lubbuu too'uun kurtee. Hammumaan kunuumee maal haa ta'uu galanni kam haa ittiin qixxaa'u dafqummaan guyyaa cimeemmoo sanii'uu dandeenya galchuu dhiisii mizaanu. Mee hamilee kannaaf yabbu takka. Wallisaa korreedha. Goota gameessaa Oromiyaan maal irraa buufatte? Waggoota 40 duratti tokkummaa saba kanaatiif akkana jedhee wallise. Oromoo yaa saba koo wal yaamaa wal baraa qindoomaa mul'adhaa firaawaa. Oromoo saba koo wal yaamaa wal baraa qindoomaa mul'adhaa firaawaa. Qindoomaa mul'adhaa firaawaa. Fandishe akkasiimi. Oromoo saba koo wal yaamaa wal baraa. Oromoo saba koo wal yaamaa wal baraa qindoomaa mul'adhaa firaawaa. Akkana jedhe waggaa 40 dura tokkummaa saba kanaatiif qabsaa'ee ija kitaaba ida'amuutiin kitaabni ida'amuu fuula 6 fuula 53 irratti waa'ee barreessaan kitaaba ida'amuu kabajamoo muummichi ministeeraa keenya kitaaba isaanii fuula 6 irratti waa'ee jaalalaa yoo ibsan ija ida'amuutiin yommuu ilaalamu fedhiiwwan dhala namaa amala ida'amuu akka qaban hubachuun ni danda'ama. Gama kaaniin jee akkasitti barreeffama ofii fideetti waan fandisheetii wajjin walii galcha. Waan fandisheen amata 40 dura jiru muummichi ministeeraa keenya duraan wajjuma jiran jechuu jarri kun. Waan wal fakkaatuutti jira jechuudha. Qophaa wal fakkaatuutti ture jechuudha. Achii gara hanga Dooktara Jaalalaatti qeeroo fandisheen nagaya waaraa godina keenyaatiif bu'aan inni buuse guddaa. Waltajjii gurguddoo godinichi qarshii haga miiliyoona 2 itti baasee qopheessuu itti ulfaatu isa gaafatu waahillan isaatii wajjin ta'uun aballi guyyaa qarshii 2,000 3,000 hanga 5,000 kafalamee fi wareegama barbaachisu hunda kafala. Gaafa uummanni sabni isaa qabsoo isa barbaachisu qabsoodhaan cinaa dhaabbate gaafa saba kana misoomni isa barbaachisu misoomaan cinaa dhaabbate galma kanatti gaafa namni haga dabballee badhaadhinaatiifu badhaadhinni osoo hin galin fandisheefaadhaaf badhaadhinni gali. Fandishee akkasiimi. Dhugaadhaa barra. Yeroo fandisheen Dooktora Jaalalaa jee Abiyyi Ahmad faarsu dabballee badhaadhinaatiifu badhaadhinni hin gali. Qaroo kanaatii gameessa kanaa buleeyyii qabnaa jechuu hoggansa kanaa wallisaa kanaa qabna. Fandishee mul'ataatiif 350 arkineeti jirra. Ustan dura abaluu haa halluu san dhiisaatii atummaan dura eegale dhufeeti jira meeqa? Wow! Antu itu dia yang utame. Tupi nada fantis entan entan. Muhammad Dawid Umar. Godina Arab keba magala kamu. Takiti tesu afran allo. Direna ra Umar Ibalama. Umar Ibalama. Barafat. Seenaa muuziqaaf aartii keessatti maqaa guddaa kan qabdu Dirree Dhawarraayi. Muhammad Umar Ibalama kadheeti jira. Ni beeydaga. Artiin godina Arab keba qofti osoo taane akka biyyaatti teessoo Dirree Dhawaagaa Umar Ibalama jalqabdeeti jirti. Muhammad dhuunfaani beeka. Bakki kun bakka fandisheen aartii gara gaazexaatti maxxansee uummataaf itti raabsaa ture. Manneen muuziqaa nagaarichuu bakka itti argamani. Dirree Dhawaarraa. Warri gara duubaa hawwan ustaaniitti jirtan.
albama isaa jalqabaa fardishee mul'ataa bara 1980 gudalagu ayyootuu jechuun ummaa isaa tan isa dhaltee guddisteen takka jee jalqabe akkasumatti hawwan keenya ummaalee teenya hundaa fi kan sirbe hawwan sabbata keessanii irraanfatina ilma keessaniif aadaa qabna safuu qabna aadaa keenyatti kunoo galamshiisni taa'ee jira yoo dhufuu dadhabdan galamshiinaa sooragginaa jechuudha kanaafuu isin beekaa jira gaa Allah yaa banti sheekhi bareedee jireenya kiyyaa neegaramtee arganii guyyaa yuuniyeeniin afran qallo irra guddaa waliin kana haaseef dubartootaatu miseensa waan ta'eef jecha kumaanii bashaan yuuniyeeniin afran qallo ilma isaatiif afran qalloo fandisheen aartii afran qalloo keessaa nama argameedha ilma keenyaaf 500 gaariitu jiran yuuneeniin kun yuuneeniin qonnaan bultootaati fandisheen ilma qotee bulaatii muuziqaadhaan aartiidhaan ilma qonnaan bultootaa Harargee mara oromiyaa guutuu barsiisee asii dangee aadaa uummata keenyaa kan mul'iseedha yuuneenii Hamilani nangata, yuneeni afran qallo. Yeroo dhiyootti gara investimentii guddatti jiramaa jira. Maali? Way. Maaltu dhufe? Aree Muhammad Daawudillee. Ayyee. Kumaanii bala merra keenye. Ililbee hawwanii qophaa'ina. Banama. Kumaanii banama. Eenyumaan jettee? Garee. Kuma dhibba lama ni xiqqaata kan ililbeen hawwanii fardisheedhaaf. Mee namni biraa harka haariya laaluu jirra. Fandishee mul'ata. Halkanii fi guyyaa uummata Oromooti. Uummata Oromoo dammoo dhageettii gurra. Akka galcheetuuf qabsoorraa eegalee hanga jaalalaatti. Taphachaa tura waan ta'eef jecha. Sankofaa miti bara. Fardishee artistoota biraarraa wanni adda godhu artistootni biraa keessattuu Harargeetti baatii 11 qofa dhaggeeffataman. Baatii takkitti Ramadaanaa soommanaa san isaan boqonnaa ku fudhatan. Fardisheen uummata kiyyaaf nashiidaa fi manzuumaanii jira ja'a. Maskaran takkarraa hanga Qaaqmee 5 jiroota 13 kan wallisu manzuumaanis kan jiru fardisheen qofa hamileen itti xiqqaata. ما شاء الله اتبتديز اللهم صل على محمد وفي جنة شيء تنابو تقلنا رانا بيجي وانتي امجد جبمان نكسر حركة خيري بني بني سلطة جلوانتي فانتي شيء ملتا بقى سيكي بقى نلتي عراني نلتي وانتي تجيل ما بنقلو في أمبنا أنا جارسو خماني بلانا Ana Jarso. Yang gambar tiga di kancam sajiru. Bucin seperti naran ke bahat yang terjej. Rigar dicap sudah apa tuh ada sebagai cacira. Iblalana akan nak kisah kan. Yunani je nega Yunani tulanu mereka mana? Yunani ni makahun dah kaba. Harargee guutuu bakka bu'aa afran qalloo hammatee 500 kanneeti jira. Itti yaadee xiqqoo taa'ee miiliyoona akka guutuu abdii qabna. Maaliif yuuniin kun gara investimentiitti guddatee hojiilee warshaa garaagaraa banuudhaa fi guddachuuf akka deemu karoora baasuusaa dhageenyeeti jirra. Fandisheedhaaf ni kanna dandeetii abdannaa ammaaf 500 kanneen hamileen itti xiqqaataa mee chabboodhaaf yuuniin keenyaaf. Aanaalee eeggachuu jirra. Ana Goromuti, Gomani Palava, Goromuti, Dubin Goromuti, Muhammad, Gomani Palava, Rufat, Gomani Palava, Ramadan, Amin, Ramadan, Gomani Palava, Wani Pati Shetan, Hayana, Abeni Yakara Pati Shetan, Nantori, Manapatlo, Itioma. Akkuma Ali Birrajee, Barnoonnis, Qabeenyis, yoo saba ifiitiif hin taane
maal bu'aa qabaa jee ramadaanis gaaf kuma dhibba hanneeti jira hamila ni xiqqaata kuma dhibba dhaamsa guddaan dhufeensa amsifta kandisheen nu bira jira nu bira jira nu bira oola nu bira bula tartiibee teenya waan taateef jecha aanaan baabbilee kuma dhibba tokko wajjiinis jirra wajjiinis oollaa inuu tanakkatanis itti himni jira intalas hallinee fi kuma dhibbaas ni idaanaa fi jaan hamilee aanaa qarsaa lafa qabsaa'otni gurguddoon irraa bahan artistootni hedduun irraa argamani fandisheedhaaf kuma dhibba sadii aanaa qarsaa artistiif qabsaawaa gameessa fandishee ummataatiif kuma dhibba sadii aanaa qarsaatti xiqqaata beekaa aanaa qarsaa waa hedduuf keessa marti hayyee fandishee mul'ata ilmi gaara mul'ata hayyee gaarri guddaa nama keessa bireetti Dabbaala. namaas gamana dhufu kurfatti dhalatus Hayyee. kurfatti guddatus dhugaa dubbachuudha aanaan buraa abajaana bira dhalatee fandishee kumarii basatii kumarii basatii aanaa buraa kumarii Kumarii basatii. basatii hamilee aanaa buraatiif Bura aanaalee gurguddoo gaara ummataatti argaman keessaa tokko akkanumatti warra fandishee nu gumaache ilma isaaniitiif kuma dhibba sadii kennaniiti jiran hamilee ni xiqqaata. Ati duraan jenne fandishee biyyaaf dhalate malee gaddaaf hin dhalate. Biyyaaf qabsaa'e malee gaddaaf hin qabsooye. Aanaa meettaa kumaa dhibba lama. Kumaa dhibba lama. Kuma dhibba lama calanqoo jettu aanaa meettaa hamilee ni xiqqaanne. Ana bira haariyaatu jira gaa akkuma reefu ati jette dhuunfaanis laachuun ni dandeema jenne warri dhuunfaa gaa laachuu jalqabaniitii jiranii reefu akkuma ramadaan faa ibsa abduush faa kuma dhibba yaamneetti abdusalaam barreessaa caffee gadaanaan jee kuma 50 Waaw. abboleessa keenyaaf kuma 50 kenneetii jire. Hamilee mannaa amma deemuu addaan dhufu. Nuti akka godina Harargee baatti kilaastara qabna. Baay'ee. Kilaastara keessaa immoo fandishee mul'ata. Kilaastara gaara mul'ata dhalatee. Kanaafuu aanaa baddannoo marii kumarii basatii. Aanaan Haramayaa anis ni jira jechuun jira. Aanaan Haramayaa aanaalee gurguddoo Harargee baatti argaman keessaa takka waggoota dheeraadhaaf yuunivarsiitii Itoophiyaa keessaa tokko kan ta'e yuunivarsiitiin Haramayaa keessatti kan argamu hayyoota hedduu gumaachuun kan beekamu akkanumattuu haroo Haramayaa kan namoonni hedduun faarsan kan keessatti argamu. Aanaan Haramayaa fandishee ummataatiif kuma dhibbaa fi 50 kuma dhibbaa fi 50 laannee jirra jedhan aanaan Haramayaa. Aareen na dhufe. Baay'ee. Kan duraanis Sinjeen hin jiru. Sittii Simaati hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf godinni Harargee baha. Kilaastaraan bulaa Sinjeen hin jira moo? Dhugaa. Kanaafuu kilaastarri Hararsuudha. Gursum kumarii banama. Kumarii banama. Kan bira dhaabbu Sinjeen hin jira. Duraanis kilaastaraan bulaa Sinjachaa jiru. Akkasuma. Suuta kilaastaraan kaan. Kilaastaroota lama Kilaastara obarraa aanaa Beddar. Kumarii banama. Gurra si qaba.
biyya abdii qophee akkasimi dabar beesa jirtan Abubakar Musa Qamar Yusuf namni isaan hin gumaachin Oromoof hin jiru fardishee mul'ataatiif 200 chabbadaaf Lumbursa Medursa dubartootaa fi dubbaddoota. Yaa wakumaan siin jedhe. Akka godinaan argee baatti. Jabaan beekama. Naafatu dubbii jabdu. Hayyee. Dubbii jabdu. Dubbii jabdu. Dubbii jabdu. Gurmaa'insi keenya cimee. Aartiin keenya lafa qabatee. Jechuudha. Aartii ani birra. Aartii ani birra magaalaa irra keessatti argamu. Ijoollee qaxalee kalee ijaaramte. Waan ijaaramnerra wanni fandisheen taane jirtu qarshii kuma soddom. Hamilee qarshii kuma soddom. Instituutii aartii artist Ali Birraatiin moggaafame. Iwannuma kana galmuma Amiir Abdullaahitti magaaluma kanatti eebbifame. Filima Sardama Jawufaa ummataaf gumaachee leenjii muuziqaa aartii hedduu hojjechuutti kan argaman Muraad Muhammad fa'aa guddiseetii galatoomfannaa fardishee mul'ataatiif ilmaan kee quxusuun kee azalaan si boodaan kaangaa 30 si gumacheetii jira alla magan isin guddifadheetii jira jeetii jira. Fandisheen uummata Itoophiyaatiin gaafa sirbu isa kana akka inni deemee sirbu nu taasisaa ture. Yoo gommaan nurraa irra teesse itti buutaa. Shufeerota godinaan argeeffaa! Qarshii uumaa hundaan! Waan qabanirra! Waan qabanirra! Tokkummaan! Namni waan qabatee mormotaan jaamu seenaa qabsoo Oromoo diddaa uummata Oromoo hoggaa yaadannoo hunda dura calii calangoo waraana murtii guutoo sari yaadannaami akkasii miti achi jalqabnee bire bahar waaree kan wareegamee miidhagaatti jaala warri miidhagaa sabboonummaa gaafa san nu seente aartiif qabsoo Oromoo irraa takkaa if boodan jenne fandishee mul'ataatiif yaamamnee gumaata 150 gumaachineeti jirra jaala. Ana miidhagaa mee akkamii galatoonfattan miidhagaa tolaa. Ichuma taateemis. Hayyee. Waan siin jeetiin jira. Aanoo bi keenya kun walitti yaala. Ana miidhagaa aanaa fatis keessi dabartee dheeqa waan ta'eef jecha rabbi biraan fatis jecha tokko. Qonnaan bultoota jajjabootu jira. Oomishni isaanii nama quubsaa saniif rabbi biraan fatisii jaala. Waan jabaatanii hojjetaniif jechuudha. Beekamaa. Aanaan fatis 200 dhaggeeffadhu mee aanaan Haromaayaa qaamsa ergeeti jira 150 kanneetiin ka 200 nafaarsitanii 50 itiidee 200 guuteetiin jira jee aanaa Haromaayaa aanaan Cinaaksanis aanota kaan eegeetiin beekaatiin turee malee fardisheedha dhufeetiin jira jee Intur. Aanaan Cinaaksan. Aanaa Ijateen. Qariyooteen. Aanaa qabsaa'onni bachii xiyyaa fi jaartii xiyyaa abbaa dura to'atu irra wareegaman. Kanaafuu aanaa Cinaaksan qarshii uumanii bal'aama. Harargee nam tokko nu bira dabree tuqu jechuudhaan diinamee dhaabbatanii falmanii warra nu kabachiise akkasimi. Hinda geewu akkasii miti aanaa Cinaaksan mee isa jirtan mee hamilee xixiqqaata chakko dhaabda fandisheedhaaf gumaata dhufnee 200 jaaliiti jiran Ramadaan reefuu 200 kanneetiin Maammat faa ibsaaf dooshfaa dirree dho'aarraa jettee teessoo kiyya nibnee jedhe anis dirree dho'aarraa hin dhufee fandishee mul'ataatiif 200 kannee Nabi jee Ramadan
kuma dhibbare bu'anuu hannee dirree dhawarraay allama gal jireenya isaa guutuu qabsoo fi aartiidhaan dabarsee gaa amma booda jireenya itti aanu jiraachuudhaaf har'a booda gaa allama gal waan nu daleetiif qopha galatoo ijaabeeti jira. Bagaan isinirraa dhaladhee bagaan isiniin dhaadadhee bagaan isinirraa dhaladhee bagaan isiniin dhaadadhee humna ma'allama gantaan isiniin jiraan deemarra mi'aawaa haxirarra urgaawaa daafarra qaalawaan isiniin jaa umrii hundaa'uu rabbiin isin haa dheereessu Oromoon addunyaa guutuu tanallee haa bulchituun jaa hayyuu fi akkasuma bulchinsa godina Harargee bahaa baay'een hin galatoomfadha akkasuma bulchinsa aadaa fi turizim godina Harargee bahaa halkanii fi guyyaa tattaafatanii dhugumattuu odoo dadhabne hin jiin odoo liira lama hin qabne halkanii guyyaa dhaabbatanii sadarkaa kanaan nagayuu isaanii akkasuma warra na deeggarsa yaadaan na deeggare hundaa'u warra na bira dhaabbattan hundaa'u ulfinni keessan guddaa aduu taasamirra ifaadhaan isiniin jaa. Paartii badhaadhina godina Harargee bahaa keessattuu baay'ee galanni isaa guddaadha. Baganaa jiraataniin isiniin jaa galatoomaan isiniin jaa. Asumarraa wallee takka wallee doktora jaalalaatiin isinii taphadhaan illee. Korfame kando dansa bate Sabah sablam bode hunti si gammade Gammade Mere dijala la biye amati Gammade Mere dijala la biye amati Heya Sablam mira gaisa tahe Akadi gunna mahakata hai Sablam mira gaisa tahe Akadi gunna mahakata hai Rabbi zainde dunya tahe Kabajaul bina dalalati hakan dilame Andora ulbahe Mumman bisarai tabiha Mudde adora bi bagat singe welkina nagari ada zaman lamada ide biya da nagare kanaga ajare kanaga ajare ya Mati, mere dijala la biye amati. Karana ruten harga denya dira, nini bata bila dira. Karana ruten harga denya dira. Doktora jala la rabbi wajin jira